Naannoon Amaaraa humnoota waraanaa 10,000 leenjisaa jiraachuu hime. Walitti bu'iinsa raafamaa kan jiru naannoon Amaaraa humnoota waraanaa 10,000tti lakkaa'aman leenjisaa akka jiru beeksisee jira. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaa kilaastera dhimmoota bulchiinsaa fi itti aanaa biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Amaaraa obbo Dassaaleny Xaasoo mana barumsaa leenjii waraanaa bu'uuraa Birshalaqootti argamuun leenjifamtoota ittisa lagannaa fi poolisii idilee jajjabeessuu gabaafamee jira. Dassaaleny Xaasoon daawwannaa kanaan haala nageenyaa naannichaa yeroo ammaa akkasumas fedhii uummataa fi mootummaa irratti leenjifamtootaaf ibsa kennanii jiru. Dabalataanis barbaachisummaa fi galma leenjichaas leenjifamtootaaf ifoomsuu miidiyaan naannichaa gabaasee jira. Kaayyoon leenjichaas leenjifamtoonni of danda'anii hamilee waraanaa xiinsammuu guddifatanii fi ofuma isaaniitii nagaa naannichaa mirkaneessuu akka danda'an ta'uu ibsanii jiru. Leenjifamtoonnis nageenya naannichaa karaa itti fufiinsa qabuun mirkaneessuu, uummata qormaata seene keessaa bilisa baasuu fi fuula isaa gara misoomaatti fuulleffachuu akka qaban hubachiisanii jiru. Leenjifamtoonni kunneen naannichaan alatti nageenya biyyaa eegsisuuf qophii ta'uu mirkaneessineerra kan jedhan obbo Dassaaleny leenjii idileen alatti leenjiin namummaa fi ilaalcha yaadaa akka kennamus dubbatanii jiru.